السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمت وتر دفتر تساليها إمتى جرسنا جاهي سني الحمد لله. رجعكم هرجيتان كسمة جلسني لفه كسمة سانقنا دكوتي سانقنا مبلتي كوتي. الحمد لله. ودي ترى يونيك أبستي لا والله فيديو الأجل أنيمتي درا كان أتى ماما دي باي درا ده درا كان أتى إذا كان أكين ماما دا تينا نتي أتى تشودا درانا والله دوكا دبتشني أبي كان أنا مرة تنجحت الحمد لله ربني دايانا كنيو في نيل تيسيتشودا بدي ما شاء الله. الناس سلامة سنين جد أنو قاسنا دبسنو إن شاء الله. bisa berduftu tekor bisa insyaallah joleni biya lajran wallahi nama biya jiru kana waan biya jiru information waan kasi fakkeenyaaf namni na jaallatu haadha koo yeroo argu haadha isaatti fakkaachuu danda'a mitiire سريرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ساليا. أكمل بستان نجاتي السنة بكم اللي بكون بكون نجادان جراء ما تيجي السنة أكن نجادان بستاني يردي نجادا ورسنا بتسيسو الموز هذا فبلا شدماتا شدماتا بيجي ياتي شدماتا كسنة ردي في سنة جهو جنة ما بكجر تنودتو يا ده كسنة ده بكان سنة جهة كسماتي كسنة نجادا ورين تنون جسنو ربين سنة جمعتي سبارة كذا تجتي يا ركيس سنة سنة جهو يا ركيس سنة جهو آمين والله نجاد ما تفتي كلون ما تبدأ يا ده في بكان قاتني سو كذا إلا جو برباد سجايلان والجهة ربين اللي هو ربين سنة كيسو كم جسنا نتنجاه سنة جراب كيسو وقاو قادان سيانا وقاو ربين سنة جهو kanneen ilmoo dhiisanii baan rabbiin nagaan itti adeebisu kanneen immoo gamaatii haadha ofii haati wallahi namaaf dheebatti badaa kabsaanii minaan caalaa jechuudha. Miti mee akkam ture laa yeroo naan biyya arabaa ture si sababaa maamaan galee laa asumattu jechuudha sababaan biyya arabaatii galee wallahi sababaa si yaadduu si ganamaaf galgala boossuun rizqiin harka isaati jedhee hidhadhee manadhee kee galee jechuudha. Akkasii irra hedduun immoo amma maanni biyya yoo galle rakkannaa jedhanii ilmoo wallahi ilmoo ofii dheebataa ilmoo ofii yaadaa haadha ofii yaadaa haati yaadaa si walitti boohaa dhiisanii waggaa baay'ee biyya arabaatti yeroo jira dabarsu. Kanaafi wallahi immoo jiruun silas wanti hundiyyuu waan rabbi namaa dabarsee amma fakkeenyaaf biyya arabaa jeeteenyee hin hojjetannaa birrii qabna miti garuu waan dhabne qabna tummaan ni jaalala maatii yaaddoo maatii jiru aara galfii qabna qallaba qalbii jechuudha ilmoo ofiitii wal bira jiraachuun haatis akkasii ijarri ilmoo dhiistanii baatanis immoo ilmoon yoomni haadha koo arga yoomni akka ilmoo biraatti haadhaaf abbaa kootii wajjin jiraadha jettee inni maal saddeettudha qalbii waanuma lubbuudha walitti deemamu deebiin namatti fakkaatu. Akkasii kan inshaallah sababaan yeroo duraayyuu haati koon jaallattu ture akkam biyya arabaa deemu kan hin galees wallahi sababa haadha kootiiti jechuudha. Simbooti wandaa'ee kadhadhe yaa rabbi nagaadhumaan tuma biyya dinaa jiruutu si biyya dinaa jirtu walitti nu deebisii riskiin gaafuma keetii wama siin argatte barakachiisii jedhe matuun du'aa kadhu bakka akka sababaa isiinis hin turre alhamdulillah galte sinis akkasuma rabbiin maatii keessanii nagaadhaan waliin sina gahu rabbiin qalbii haara galfii jaallatuu maatii kenna. Rarraatuudha qalbiin nama biyya arabaa jiru nama biyya keessa taa'ee rakkina biraa rakkatu wayii wallahi maaliif birrii hojjetan sanatti illee ofiin fayyadamanuu qalbiin haaran galfatu giidoon dhabanii waa baay'ee dhagaa inshaallah wallahi rabbiin dhiiras ta'e shamarran keenya hundi keessanuu ijoollee madaamii shamarran mana madaamii jirtan hundi keessanuu inshaallah rabbiin gammachuudhaan biyya keessanitti si nagalchuu biyya galanii jiruu waan rabbi namaa dabarsee gammachuun jiraachuu waa hunda caalaa silas jiru kana
jiraannee gammannee jiraannaa dhumaaf hadha of cinqina miti inshaallah rabbiin immoo waan isin hojjetattan keessa barakaa isinii kaa'ee nagaan maatiif biyya keessatti nagaan isin agarchuu yeroo hundagaa du'aa'ii kootiin isiniin jedhaati kootis kun du'aa'ii isinii kadhatteetti maaliif hin beetti gubaa ilmoon Anuma ofii argamtu kanuma nama hundaa nama yaadachiisa. akkasii alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin ana kunoo an ergan galee waggaa meeqa sadii fixeera afuriif jee wayanquudha akkasii kan alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin nagaan biyya kootti nagalchee alhamdulillah maatii koo akkan dhiisee bahetti dabalatee na eege jechuudha wallahi alhamdulillahi rabbil alamin obbolaa lama kan achi dhufee arge jechuudha dabalatee na eege jechuudha akkasuma keessanillee maatii dhiistanii galtan deemtan ilmoo dhiistanii deemtan nagaa fayyaan naannoo aalii dhiistanii deemtan hunda nagaa dabaleeyyuu isin eeguu inshaallah isinis immoo nagaan galaa as immoo kun obboleettii koo hangafaa kanan irraan dhaladhee dubbisii maqaa ishee salamtaa jedhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaanku Daraartuun jedhama. Kan jirtan fayyaadha nagaadha. Hundumti keessanuu. Nagaadha alhamdulillah bakka jiraa bu'ee jechuudha. Maaliif nagaa ta'uu jira ammate? Komentii ta'us yeroo na barreessan alhamdulillah ammate hordoftoota yuutuubii kootiitiin gara caalu keessaa wal quba wal qabnaa maashaallah. Asumarratti wal barree garuu yaada jiru keessaanis asitti si gaana waa'ee koo dhufee isinitti himaa yeroonni jechuudha. Akkasii obboleettii koo hangafaatii irraan dhaladhee garuu isii biyya Arabaan deemnee biyyuma turtee alhamdulillah mee akkami mee tundee meettamoo baguman biyya ta'e jettamoo mee akkam tun dhaqee argee jettamoo duraan asaabii yookiin yaada biyya Arabaa deemuu qabdamoo akkam ture mee? Duraan garuu yaada biyya Arabaa deemuu nan qaba erga ati deemteen naanii yaaddoo kee argee immoo dhiisee keetuu yaaddoon badaanatti dhagahamee yaaddeetuun du'aa kadhadhu ati galtee gammachuudhaan Maaliif yaaddofte mi'aanoo gaa yeroo hunda siin dawwalaa nagaan qaban jedhaa alhamdulillah takkaar akka beeku biyya Arabaatti garuu maatiin asii insiyaanu jechuudha maatii garii wama ijoollee bakka fe'anii maatiin gariin immoo wama ijoolleen akka bakka itti tolee jiraattee bilii kana haala salphaan ergitee maaliif galte jedhu maatii garii darbee maatii tun ta'in innis haadha kana tun ta'in firas ta'uu obbolaas ta'uu nama naannoos ta'uu lakkii bojiruun biyya akkasii nu bakka itti ba'anaanuunaan jedhaa ture namni bakkee wallaahi firri fagoon egaa nama hunda gaafanna akka waan namni sun jiru ofii jiraataa jiruu nama sanaa gallee jiraannu miti yoomiyyuu jiruudhuma mataa keenya jiraanna laa gallee garuu akka waan jiruu namaa jiraannu nama sana gaafanna jiruun biyya akkam biyya galuuf karoora qabna yeroo jennu namni tokko lakkii boonuu bakka itti baanuu dhabaarraa keessatti dhuftan achuma ta'a jedhanii wallaahi nama daruuti akkas namaan jedhaa maaliif inni gaafatuus waan keessa jiru akka biyyatti leeyyaamee akka yaaddoo biyyaatti dhagahamee ormaa wajjin jiraachuu qofa argatee ta'ennaan muka biyyaa fi nama yaachisanii wallaahi akkas biyyaatu nama yaachisaa haadha abbaa nama yaachisaa yeroo hundi yaaddoodha immoo yaaddoo kanatti gallee yaaddoo kana baanaan immoo jiruu biyyaa yaaddoof nateenye alhamdulillah wallaahi alhamdulillah rabbil alamin an takkaa yaaddee hin beeku yoomin galaa malee galee rakkadhaan assa bulaa yaadu sila biyyaa bahee dalagadhee waan rabbiin dabarsi yoo dhuguma rabbiin sila jiruu gaarii jiraattanaan jedhee san dalagadhe sana keessa barakaanaa kaa'a isa jedhuun yaada qabaa yoommoo siluma nuyi tattaafannaa waan nuyi hojjetanne sana keessa rabbii barakaanuu kaa'a nuti rabbii garuu yoo sodaanne immoo akkuma nu sodaanne sana ta'amti jiruun kun tarii nutti ulfaataa yoo jenne nutti ulfaachuu danda'a jiruun kun immoo nuuf salphataa jennee immoo bakka hamma dandeenye sababa geessisneerraa jennee yoo jenne inshaallah jiruun nuuf qalbii ofii cinquun isaaniituma jiran irratti nama gargaara gaaraatti
akkasikaa alhamdulillah rabbil alamin egaa jirri dubbisaa mana koo dhufanii dubbisuu dhufanii wallahi alhamdulillah nama taane jechuudha akkasii inshallah sanumaananii akkasii hordoftoota kootii wal baraa jedhee viidiyoo irra baasee isinis nama galee akka kanaa maatiidhaan wal qaqqabee akkana gammadee hiriyoota keessan gammachiisu waa rabbi isin alhamdulillah amma kana namni biyya galuuf sila dangala galuu dhiisuu jedhu tariitii haasaa kana keessaa waa bicuu hubatee namumti tokko lamayyuu isa sodaa sila qabuuf keessaa balleessee qalbii ofii amansiisee tariitii murteeffachuu danda'a isa jedhu yaada qabna inshallah wallahi hin sodaatinaa jiruun harka rabbiiti rizqiin keenya harka rabbii jira malee biyya arabaan jiru biyya arabaas jiraannee jiruu sila nuu darbee rabbii hinuma nu jiraachisa biyya keessas jiraannee waan sila nuu darbe rabbiin hinuma nu jiraachisa akka sila nuu darbetti jechuudha amma fakkeenyaaf yeroo mana hamma diigamaaru kana keessa ijoollee baay'eetu manatu jedhanu waa hundaan of qabanii jechuudha mana ijaarratanii mana akkamii ijaarratanii mana waggaa meeqatti humna'an itti dadhaban isa biyya keessa taa'ee ijaarrate wayya wallahi laazim isa biyya keessa taa'ee ijaarrate wayya bakka kan ijoollee biyya arabaati yeroo jedhanu laa ilaaha illallah akka waan kooti biyya ofiitii ba'an jechuudha gargar ba'anii kanaafi ammala idimee koo gubee umrii koo gubee maatii koo irraa fagaadhee viidiyoo koo dhabee mana kana ijaarradhee na jalaa diigamee fi biyya koo keessa taa'ee ijaarradhee waan irra isa sabrii qaba jechuudha sabni keessa jiru kanaafi yoo sila akka sana of cinqinee ijaarrannee kunoo qabaan rabbi ala dhufe asumaan nu jalaa barbadaa jechuudha maaliif sila nu darbe xiqqaannee raseeraa inshallah jarris kaameraadhaaf haaraa gatii ta'an yennaan badaanaa sofnee anumatu xaxxaaxa yanootaa sa'ee anis duraan akkanan sodaadhan ture alhamdulillah amma garuu tokko lamaidhaa baraa dhufaan jiranatti fakkaatame yaadanaa kennaa akkasuma yaadni keessanillee alhamdulillah wallahi na jajjabeessaa dhufaaraa na bukkee dhaabbattanii maashaallah jabaadhachuun keessan na jabeessaa jiralaa wallahi ammas hamleen keessan akkuma itti fufeet haa ta'uu rabbiin na jabeessu inshallah akkasii inshallah gaamama yeroo biraa yoo viidiyoon kun laayikii isaa danuu ta'e yoo maashaallah innis koomentiin laayikiinis danuu ta'e yeroo biraa maama kofidiin nuuf tamnee yeroo biraas inshallah yaada gaggaariin du'aa gaggaariin tokko lamaidha viidiyoon inshallah ambartii waa tokko rakkoon qabu yaada qabdanis inshallah koomentii jala naakaa laayik sheeriis godhaa viidiyoon kun isinitti tole inshallah akkasuma subscribe godhaa akkasii kaama viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessaniif turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.